السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت داوت مسيمافتو مرتكز سنو بقى جرات نيتشا ويا هرقا كان كمتي إيمو كين فويس كلابي كان بواسو ديتي كمتا كسر فن سنة ترجسيسا سانغو تشودرا إيمو كين كيساني سنة إيمو كين يرو أكنا سنة قبا كان الرواسدي كفاتو قبل يدو كانتي كجاري كسمو يقان روبي جدامو كان بيكامو جدو كانتي إيمو نما غري هنقبا غري هنقبو يجو غري نوفيف وجلا بلسا غري نمو أدبي أنجلا بدا مالي مجلا بدا جنة كغافي غنو تات يرو غري إيمو ولربانو دان يوكان بروفايل فاجد جيرو دان يوكان غري كانا غباني ديبسون وانا كزي سني فيرو غري نما أدبا ولربا إساني كزو غنو نما أدبا يجو سو كنافو أنا كنا سرفتوف إسار جنا كميتي سرفنا كميتي نوسر هاجي أجا همون أدبا maybe يرو هدو جاء سدي جاء توكو عشان كسبنا ما أدبو دندا سنيا ستلنا ما قد يسود دندا يجود سن سرفتوف هم إسسنا هدو بروفايلي كنا كنا جزء تكاجتونا أصلا تما واحد نوبها سيتين كجدو جتونا يمكن سري تو يسامو وان كان سدين سني فيديو كبا switch account security and privacy setting أشياء تمو ما يدايم من ديسك جل هذا جلاتي تكنا كنني سني فيديو كبا إيمون كيسن بيتا هاتو international هاتو أكسم أمو HD هاتو كنني سدين كرومي نرتي دلقوان تهف إيمون كنني سدين وانا كنا كنني سدين كباتو كبا جودا غري سني دلقودا رجسي setting كيسني سنتني واحد تسنيف لفا نوتيفيكيشن نمو أمبراتي في سنغرغارا هني سجلة إسات تسرفتو يوهربادن سجلة برا ركاتو يوهربادن شجدي واحد دوسكي سرام هلا chatting كونين له فوتون أكاتا كمين يو في الرجوف تنام كوني يو في الرجوف تاني سني جبون لندا يو في الرجوف تان فوتون سني جبون لندا وجهنا أسمع أرجع جنا كيس سني به كأسكي سانو تفرنو كامو غري تسرفتو دندنو لما فارا كجرو كنا يجو فاكشن كجرو كنا كسيرو غسنتن غبامرت سيني فرغنتي فويس كلب ادو جتو تانا يوچ منتني تان غرين كيسن كونفيرمي غوتاني كانت تفما وفيتي اسني ديبي سيچو كنو غرينو ديبي اجرا ولا هنجرو تر غرو منو ديبي اجرا akkasitti deeffatu dandeettan jechuudha yoo ofirraa cufuu barbaadan illee siitingii keessa seentanii faction iddoo jedhu voice club ta'etu kana ofirraa dhaamsuu dandeettanii jechuudha yoo kana dhaamsitanii jettan gareen isin jalaa cufata yeroo hedduu boota kana namni tasaarkaan tuqee dagatee gareen bahuu fi dida akkasitti boota kana akkasitti sirreeffatuu dandeettanii balnoota jedhu isin qabadhee dhufe jechuudha so askay samoon isin beeku qabdan settingi kana keessa waa hedduutu argama akkaataa accountii jijjiiruu nama isin waliin fayyadamaa jiru beeku silkii isin waliin fayyadamaa jiru beekuuf akkasuma immoo waan hedduu isin fayyada jechuudha wanni as keessa jiru kunni storage keessan ammoo akkami guutee imoon namni yeroo isin ergu waa isin ergamee yoo jedhu yeroo garii biizoonni ol godhuuf boota kanatu yoo guute akkas ta'a jechuudha kana clear gootanii jettan ni haqama akkasiin sirraa jechuudha akkasuma immoo wayitee namaa ergitan suuraa wahii haa ta'u waan namaa ergitan wayii quality namaa erguudhaaf faayila wayii yoo namaa ergitanii jettan imoon kun suuraa namaan qulqulleessu akkasitti quality kanneen keessaa filattanii erguu fi dandeettanii jechuudha kan biraatti sammuu device nama waliin fayyadamaa jiru akkamitti beeknaa noota jedhuuf ammoo manage device ta'etu tana ni ilaaltan silkiin kiyyama Tecno key ka jedhu kana KI5K ka jedhu kana jechuudha ka jalaalle isuma silkii lamarra yoo banan kun ammoo online irra jira ka online irra jirre akkasi jala diimseetanii hidha jechuudha silkii lamarra yoo baname yoo silkiin sun Tecno illee haa ta'u yookaan ammoo silkii gosa biraa Samsung akkasuma silkii Huawei silkii biraallee haa ta'u yookaan kompiitara jiru jalatti isinii baasa jechuudha gidduu kanatti isinii baasa so akkasitti sirreeffatu dandeettanii jechuudha silkii namaallee irraa haquu dandeettanii diimessitanii irraa haquu dandeettan
waan kan hedduuf isin gargaara. Ammas ammoo kan sadaffaa irratti argamu akkaawuntiin security ka jedhu kana asiin nambara keessan nambaratti qayyaruu ni dandeettanii. Iimamaa fakkeenya biyya kana awwala yoo Itoophiyaa keessa fayyadamaa turtan nambara ammoo biyya biraatti jijjiiruu dandeettan jechuudha. Yookaan ammoo nambaruma biyya saniitu nambarri isin jalaa faa gubate awwalatti hin bantan isin jalaa gubate nambaratti jijjiiruu dandeettanii change phone ka jedhu kana qayyaruu dandeettan jechuudha. Nambara awwalaatti galchitanii ergasii new phone nambariitti galchitanii jettanii jechuudha. Gubbaarra raayitiin isinii banama itti galchitanii jechuudha. Nambara awwalaa ittiin banattanii fi nambara ergasii jijjiiruu barbaadan itti galchitan. Kaachiin booda ammoo gubbaa irratti kan argamu kun lookiidha. Hidhatu jechuudha. Qolloofuu himoo keessan qollofuudha. Kunniin ammoo akkuma reefii ilaalle. Fakkeenyi isaa kan reefii ilaalle sanii jechuun nama loogiin godhee si goonee fayyadamaa jiru ilaaluu fi himoo guutuun guututti log out gootanii bahuuf illee asumaan fayyadamtanii yoo delete godhuu barbaaddan jalma kanaan fayyadamtanii jechuudha. Bannoonni keenya egaa kana fakkaata waan himoo kanarraa isin dhibee yoggaa fi qabattan koomantii godhuun dandeettanii. Haga bannoota biraatii walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Turtii gaarii.